Kun sagalee qeerroo bilisummaa Oromooti. Sagaleen qeerroo bilisummaa Oromoo torbaanitti guyyaa 3 facaasaa yookaan kibxata kamisaa fi jimaata akka lakkoofsa sa'a Oromiyaatti galgala keessaa sa'a 7:00 hanga 8tti meetir baandii 19 yookaan kiiloo heerzii 17,840 irratti qilleensa irraan isiniif darbudha. Kun sagalee qeerroo bilisummaa Oromooti. Fulbaana 6 bara 2016 arga fuunee akkam jirtu kabajamuuf jaalatamuu dhaggeeffattoota sagalee qeerroo bilisummaa Oromoo. Kun qophii sagalee qeerroo bilisummaa Oromoo kallattiin Oromiyaa irraa isiniif darbudha. Akkuma barame duraan dursa oduu isin dhageessifna. Tiyaansuun qophii addaa gaaffiif deebii dhaggeeffataa keenya sagalee qeerroo bilisummaa Oromoo akkasumas hojjeta hospitaala Damee Phaawulos irraa hojjetu dhimma ilmaan Oromoo badii tokko malee sababa Oromummaa isaaniin qabamanii mana hidhaa Qiliinxoo keessatti darara ilma namaaf malee isaanirra ga'aa kan ture yeroo ammaa akka qoraanii ani mootummaadha kan ofiin jettu wayyaaneen manatti ol naqxee gubde irratti jaallee aslii Oromoo gaafattetu isiniif dhiyaata. Beeksisa waamicha dirmannaa xumura garbummaas walduraa duubaan isin biraan geenya. Wallee warraaqsaas qaama sagantaa keenyaati. Isin keessummeessuun kan isin waliin turu ani urjii bilisummaati. Hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaan afeerraa kooti. Amma hangafoota oduu isin dhageessisa. Qeerroon godina Arsii fincila xumura gabrummaa itti fufsiisuu mootummaa wayyaanee naasuu keessa buusee basaastonni naannichaas saaxilaman. Shira mootummaatiin mana hidhaa Qiliinxoo keessatti abidda guddaa ka'een manneen hidhaa zoonii 1, zoonii 2 fi zoonii 3 gubachuun hidhamtoonni hedduu yeroo du'an kaawwan madaa'an. Abbaan qabsoo Oromoo qeerroo waraqaa warraaqsaa Shaggar Lixaatti bittimse. Godina Harargee Ba'aa keessatti mootummaan Abbaa Irree wayyaanee abbootii qabeenyaa doorsisuu eegalte. Baankiin daldala Itoophiyaa guutummaa Oromiyaa keessaa duwwaa hafaa jiraachuun himame. Oduu biyya alaa keessaa gurmuun tumsa qeerroo biyya Awustiraaliyaa kutaa Peerz jedhamu keessatti qeerroon qaama warraaqsaa murteessaa ta'uu uummataaf ibsa kenneen beeksise. Kan jedhuu fi kan biroonis ni jiru. Babal'ina oduuf jaalle jiituu gadaa. Godina Arsii magaalaa Waabee iddootti qeerroon bilisummaa Oromoo fi uummanni naannichaa gochaa sanyii duguggaa wayyaaneen mana hidhaa Qiliinxootti raawwate sababeeffachuun mormii godhaa oolan. Daandii magaalattii seensisuus kallattii hundaanuu cufaa oolaniiru. Karaa biraatiin achuma godina Arsii magaalaa Boollootti qeerroon basaastuu wayyaanee Taamiraat Haayiluu Asaffaa jedhamu irratti hojii diinummaa isaarraa yeroo meeqa qeerroo naannichaan gorsamus waan didee hojii idilee isaa godhatee ilmaan Oromoo ficcisiisuu kan amaleeffate humna hin beekamneen tarkaanfii irratti fudhatameen du'uun isaa barame. Duuti ergamtuu wayyaanee Taamiraat Haayiluu jala deemtota OPDO kan rifaasisee fi qeerroo naannichaa kan gammachiise ta'us sagalee qeerroo bilisummaa Oromoof gabaasaniiru. Bifuma wal fakkaatuun qeerroon godina Wallagga Bahaa magaalaa Jaarsoo waraqaa waamichaa qabsoof akkasumas waraqaa jala deemtota OPDO ta'an maqaa namoota 12 kan qabu yeroo meeqa hojii diinummaa isaaniirraa akka deebi'aniif itti himamus didanii basaasummaa isaanii waan itti fufanii argamaniif qeerroo naannichaan saaxilaman. Isaanis Dulee Taafasee, Dassaaleny Haayiluu, Natsaannat Abarraa, Geetaachoo Waaqjiraa, Dajanee Abbabee, Abarraa Ayyalee, Jiraataa Sabbooqaa, Gannatii Hundee, Geetaachoo Dhibbisaa, Malkaamuu Ataakiltuu, Jabeessaa Dhaabaa, Caaltuu Gannatii kan jedhamani. Waraqaan magaalaa Jaarsoo keessa guutummaatti facaasuun qeerroon naannichaa basaastota OPDO uummataaf beeksisee jira. Wayyaaneenis waraqaan faca'uu isaatti naasuu kana hin jedhamne keessa seenuun waraana ishee aanaa Jaarsoo irra qubatee jiru uummatatti bobbaastee akka jirtus barameera. Oduu biraan shira mootummaa Abbaa Irree wayyaaneen mana hidhaa Qiliinxoo keessatti ibidda guddaa ka'een manneen hidhaa zoonii 1, zoonii 2 fi zoonii 3 jedhamuun beekaman guutummaa guutuutti barbadaa'anii jiru. Hidhamtootiin ibidda jalaa lubbuu isaanii oolfachuuf baqatan 22 ol rasaasa waraana wayyaanee amanamoo eegumsa irra jiraniin rukutamanii lubbuun isaanii battalumatti darbee jiraachuu odeessi achi keessaa arganne ni mul'isa. Waraana wayyaanee amanamoo hidhamtoota lubbuu baafachuuf dhukaasanii fi waraana lubbuun hidhamtootaa kun baraaramuu qaba jedhan jidduutti wal dhabdee ka'een qawwee walitti garagalchanii lolli guddaan geggeeffame waraanni 20 ol ta'an madaa'an kan hospitaala Xoor Haayilochitti geeffaman yoo ta'u kan lubbuu isaanii darbes jira jedha qeerroon bakkicharraa nuuf hime.
Waraanni wayyaanee lubbuu isaanii darbe akka malee dhoksaa waan jiraniif baay'ina isaanii ammaaf mirkaneeffachuun hin danda'amne. Akkuma mirkaneeffanneen isiniif gabaasna. Manni hidhaa kun eegumsa jabaa waraana wayyaanee jala waan jiruuf ka'umsi abidda kanaas isaanuma ta'a malee qaamni biraan bakka biraarraa dhufee tarkaanfii kana fudhachuu hin danda'u jedhu jiraattonni naannoo mana hidhaa Qiliinxootti argaman. Kun kanaan otoo jiruu maqaaleen hidhamtoota siyaasaa wareegamtootaa kanneenii ammaaf ba'uu baatus manni hidhichaa zoonii garaagaraatiin kan qoodame yeroo ta'u toora zoonii 7, 8, 9 bakka Baqqalaa Garbaa, Olbaanaa Leellisaa, Dajanee Xaafaan fa'aa jiranitti ibiddi kun hin qabatin hafeera jedhama. Dhimma kana ilaalchisee jaalli aslii Oromoo gaaffiif deebii nama waliin goote qabdi oduu booda isiniif dhiyaata. Gama kaaniin waraanni wayyaanee zoonii kaabaa Gondar jiru Kifle Xooriin 204 uummata irratti hin dhukaafnu jechuun hooggantoota Tigree irratti tarkaanfii fudhate. Dhuma irrattis yaada tokkoon waraanichi guutummaa guutuutti gara fincila uummataatti makamuun mootummaa faashistii Abbaa Irree Wayyaaneetti xumura gochuu akka qabanis waliif galaniiru jedha gabaasaan keenya sagalee qeerroo bilisummaa Oromoo bakkicha. Keessaafuu waraanni ilmaan Oromoo fi ilmaan Amaaraa achi keessa jiru murna Tigroota xiqqaa haguugee mootummaa didee adda bahee jiras jedhaniiru. Abbaan qabsoo Oromoo qeerroon waraqaa warraaqsaa Shaggar Lixaatti bittimse. Qeerroon bilisummaa Oromoo godina Shaggar Lixaa aanaa Midaaqany Gindabaratii fi naannoo isheetti waraqaa warraaqsaa haala yeroo ammaa waliin kan walitti dhufee bittimsaa jiraachuun himame. Kufaatiin Abbaa Irree kan ga'e waan qabuu fi gadi dhiisu kan wallaalee kunoo godina Shawaa Lixaa keessa doorsisa uummataaf meeshaa gurguddoo naannessaa kan jiru ammas fincila xumura gabrummaa yoo itti fufee kan miilanaa kun kufaatii keenya tahaa jettee raafama guddaa keessa seentee jiraachuus keessa beektonni eeraniiru. Odeeffanni abbaan qabsoo qeerroo waraqaa ofirratti barruu dhaamsa armaan gadii qabu facaasanii jiru. Oromoon bakka jirtu ka'i yeroon ammaa uummata Oromoof bilisummaa wayyaaneef kufaatiidha yoo ajjeefamnes hidhamnes mana hidhaatti uummanni keenya dararamus Oromoon injifannoon galuun baranuma. Dachee Oromiyaa irra jiraatanii kan mootummaa gabbartan gibira mootummaa kan kaffalaa jirtan yeroo gabaabaa keessatti tarkaanfii isin irratti fudhatamuun diina irraa adda baafamuu hin dandeessan. Isin kana booda uummata Oromoo waliin diina. Hidhamtoonni siyaasaa Oromoo ta'an yeroo fi sa'aatii osoo hin beellamne mootummaa wayyaanee gadi akka nuuf lakkisu. Barri haarawaan akka biyyaatti itti seenaa jiru kun bara mootummaa wayyaanee aangoo gadi dhiisu, bara itti milkoofnu, bara bilisummaa Oromoo fi walabummaa Oromiyaa itti taatu nuuf haa ta'u jechaa wayyaanee gaggabsuun yeroon gaheera ka'a. Uummanni Oromoo waraqaalee barruuwwan kanneen loogoo qeerroo bilisummaa Oromootiin godina Shawaa Lixaa ona lameen kanatti maxxanfamu irraa kan ka'e wayyaaneen kufaatii salphinaa kana of oolchuuf humna qabduun meeshaa gara kanatti bobbaasaa jiraachuunis ifa galaadha. Haala amma naannoo Amaaraatti mul'ataa jiruun dabalatee fincila naannoo kanaa waliin wal simuudhaan Oromiyaa keessatti itti fufuu akka qabuu fi Shawaa Lixaatti abbaan qabsoo qeerroo waamicha taasisaa jiraachuun barameera. Namoonni ganama har'aa xiqurincinni irraa tikoota wayyaaneen ukkaanfaman namni 3 bakka buuteen isaanii kan dhabame. Namoonni kunneen daandii irra otoo deemanii konkolaataadhuma cina dhaabuun humnaan qabanii konkolaataa keessa buusuun tikni wayyaanee fuudhee gara Finfinnee qajeeluu caasaan keenya qeerroo magaalicharraa sagalee qeerroo bilisummaa Oromoof gabaasaniiru. Kunis yakka malee sababuma Oromummaa sabboonummaa qabaniif hunduu kanneen fincila xumura gabrummaa qindeessan jedhamuun Shawaa Lixaatti wayyaaneen ija kanaan ilaaluurraa kan ka'edhas jedhaniiru. Qeerroon naannichaas hidhaas ta'u ajjechaan hin dhaabbanne. Kufaatiin TPLF amma dhiyaachuun yeroon bilisummaa geesseetti hidhaa fi ajjechaan duubatti nu deebisu jechuun hadheeffatanii dubbatu. Oduu biraan godina Harargee Bahaa keessatti mootummaan Abbaa Irree Wayyaanee abbootii qabeenyaa doorsisuu eegalte. Godina Harargee Bahaa aanaa Dadar magaalaa Soqaa keessatti mootummaan faashistii Wayyaanee fincila xumura gabrummaa yeroo ammaa qeerroo dargaggoota Oromoon taasifamaa jiru sodaachuun inumattuu kufaatii kona natti ariifachiisu jechuun abbootii qabeenyaa waamtee yeroodhaaf meeshaa keessan kanneen akka shukuxii, kilaashii, boombii fi kan kana fakkaatan nu harkatti deebisa. Haga dubbiin kun qabbanaa'utti jechuun abbootii qabeenyaa dirqisiisaa akka jiran qeerroo naannichaan barameera. Yoo deebisuu didan isinis adda bilisummaa Oromoo waliin hidhata qabdu. Kan shororkeessitoota kana gargaaree nu kuffisuuf adeemu isini jechuu fi yoo meeshaa keessan daftanii nutti laattan ta'e tarkaanfiin akka isin irratti fudhatamu hubadhaa jedhanii doorsisaa akka jiran bira gahameera. Baankiin Daldala Itoophiyaa guutummaa Oromiyaa keessaa duwwaa hafaa jirti. Qabsoon Oromoo mootummaa wayyaanii hubdee garagalchaa jiraachuun beekamaadha. Qabsoo karaa nagaa qeerroo idil addunyaatiin hoogganamu keessatti sagalee tokkoon yaada walii fudhatee haga diina isaa rifaasutti har'aan gahee jiraachuunis firaafis ta'ee diinaaf ifa galaadha. Kun immoo hagam uummatichi beekaa ta'uusaa addunyaaf ragaa bahaa jira. Adeemsa kanaan gidduu kana duula gabaa lagannaa akka gaggeeffamuuf labsii labsamaa jiru waliif dhaga'uun uummanni Oromoo marti
haalan hojiirra oolchuuf guyyaa 3 asitti baankii qabeenyummaan isaa kan diinaa ta'e baankii daldala Itoophiyaa keessaa maallaqa qaban baasaa jiru. Kun immoo dinagdee mootummaatti kuffisuu irra darbee hanga waan sochii dinagdee sochootu dhabdutti gahuuf karaa jabaa saaqa. Adeemsi haala beekumsa addunyaa ammaan geggeeffamaa jiru kun qabsoo biyya Hindii Mahatmaa Gaandiin durfamaa ture waliin akkasumas qabsoo gurraachota Ameerikaa mirga isaaniif duula taaksii laganaa geggeessaa turan waliin wal fakkaataadha. Kanarraa walii dhageenyee bakkayyuu dinagdee mootummaan sun qabsoo oomishaa fi dinagdee mootummaa lagannaa kana akka galmaan geenyu gochi uummanni Oromoo hanga baankittiin haguugamtutti maallaqa baafachuu wal sardaa turan ragaa amansiisaa nuuf kenna. Qabsoon nama barateen geggeeffamu haala kanaan dinamata jaanjessa jedhu gabaastonni keenya. Dhumarratti ergamtichi wayyaanee garaa isaaf buluu kan Muktaar Kadir jedhamuun beekamu maqaaf mootummaa naannoo Oromiyaatti kan ofiin jedhu guyyaa kaleessaa jechuun fulbaana 5 bara 2016 Yuunivarsiitii Ambootti jaleewwan isaanii waliin walga'ii irra ooluun isaanii himame. Magaalaan Amboos agaazii fi poolisiin weeraramtee oolte. Kan walgeecha irratti Muktaar Kadir waliin hirmaatanis jaarsolii biyyaa keessaa kan filataman jaleewwan isaanii keessaa kan filaman waliin mari'achaa oolan. Jeroota waliin walgeecha irratti hirmaataniifis aanota godinichaa 18 keessaa durgoo kaffalanii konkolaataa kireeffatanii uummata nagaa Oromoo irratti mari'achuuf walitti qabaman. Dallaa Yuunivarsiitii keessa laaqanaaf gadi hin baafne achuma keessatti qalamee fi nyaachaa turan. Ajandaa isaanii kaabinoota uummanni jibbee jiru aangoo irraa hari'achuuf kan jedhudha. Sababa kanaanis kaabinoonni akka Oromiyaatti guyyaa 3 booda gara qorannootti galuuf jiru jedhama. Akka odeessa keessa mootummichaatti argannetti. Sana boodas harki caalu aangoo irraa ni hari'atamu jedhanii odeessaa jiru. Oduu biyya alaarraa nu gaheen gurmuun tumsa qeerroo biyya Awustiraaliyaa kutaa Peerz jedhamu keessatti qeerroon qaama warraaqsaa murteessaa ta'uu uummataaf ibsa kenneen beeksise. Guyyaa kaleessaa jechuun fulbaana 5 bara 2016 gurmuun tumsa qeerroo biyya Awustiraaliyaa kutaa Peerz uummata Oromoo magaalichaaf waa'ee qeerroo ifa godhan. Gurmuun tumsa qeerroo Peerz yeroo jalqabaaf guyyaa gaafa amajjii 1 bara 2016 magaalaa Peerz keessatti qindoominaan dhaabbate. Gurmuun kun kaayyoo fi mul'ata qeerroo bilisummaa Oromootti amanuun tumsa gama hundaan gochuuf miseensota gara nama 27 hojiitti seenee jira. Ummatichas faaruu alaabaa Oromoo faarfachuu, faaruu goototaa faarfachuu, walaloo nama kakaasanii fi agarsiisa garaagaraadhaan uummata Oromoo magaalicha keessa jiran dadammaqsuu irratti hojjechaa jira. Olola garaagaraatiin hawaasa Oromoo qulqulluu fi sabboonaa ta'e amantii fi naannoodhaan gargar diiguuf warra carraaqan dura dhaabbachuun ummaticha daandii dhugaa irra tiksuuf murannoo hojjechaa jiraachuunsaa ifaadha. Kana malees ilmaan Oromoo magaalicha keessatti dhalatanii afaan Oromoo hin beeknes ta'e kanneen hin qajeelfatne gurmuu qeerrootti dabaluun afaan Oromoo, seenaa fi aadaa Oromoo barsiisaa ni hordofa. Eenyummaa yookaan Oromummaa isaanis akka baranii guddatan irratti ni hojjeta. Gurmuun tumsa qeerroo Peerz dargaggoota uummatoota biroo wajjin illee wal quunnamtii uumanii jiru. Fakkeenyaaf yeroo garaagaraa Ogaaden Yuuz wajjin akkamiin walii wajjin qabsoo akka geggeessan akkasumas iddoo tokkotti uummata waamuun akka tajaajilan mari'atan. Gurmuu tumsa qeerroo Peerz yeroo dhihootti haa dhaabbatuyyuu malee hojii hedduu hojjetee jira. Waltajjiilee garaagaraa irrattis yeroo hedduu hirmaate. Waa'ee qeerroo hawaasichaaf hubannaa guddaa kennaa jiraachuu isaa sagalee qeerroo bilisummaa Oromoof himan. Oduun keenya sagalee qeerroo guyyaa har'aaf jenne kanuma qophiilee keenyaaf waliin turtii gaarii. Beeksisa. Oduu gammachiisaa waamicha dirmannaa xumura gabrummaa. Gaafa guyyaa fulbaana 11 bara 2016 waaree booda sa'aa 4 irraa jalqabee hanga sa'aa 9 walakkaatti galma Ukraine Church Mafrid Balama Shantama Herwood RTNE Washington DC. Waamicha dirmannaa xumura gabrummaa kana irratti keessummoonni kabajaa kanneen akka Jaadhabii Raggaasaa ajajaa waraana bilisummaa Oromoo waliigalaa Jaallee Urjii Dhaabaa waraana bilisummaa Oromoo durirraa Jaalbilloo Garbii waraana bilisummaa Oromoo durii fi kanneen biroos irratti argamuun haasaa gabaabaa uummanni Oromoo martinuu kanneen biyya ambaa jiraatan irratti hirmaadhaan waamicha dirmannaa xumura gabrummaa. Waamicha dirmannaa xumura gabrummaa. mana yaala keessatti dhufanii yaalamaa turan jedhama. Sana irratti hundooftanii waan argitaniif waan keessanitti nu himtanii.
bala bidda kakak boda kan nomor dua di hari tadi ini bisinjuru kan nufan cuma terawat itu kan nufi buat bala bidda ini negara makan juru nama udah ditanya lama yali kakak sisa kakak buin dan deh ergu marawat ni ergu matua ni tikan beraga fidaven lama ditanya lama sana mana kutarifa kisahnya akan namni lalle akhirnya ciso manu tikan nami macam kenya jera male ya lingko demi februari juru dua basah kumarawat itu tikan nufani negara ciso mau kaya lama juru akau defano kabuti dan polis hospitali to railo ciso be toras be jingiti ala wajuru kan juru so ode fano tina be kamale no beragan juru ya ali arken one juru mo fani utari fatur season yo fatur season no gesa ega fa buya sambada tikati kasani amara tar buya ada fa profa jura ama yutawa bani sa simbe kamu enyuma sani simbe kamu pifal ada tawa kacun nutul fati rotis kutarifa na ugo tekesa tursis no kesa jarrizun jiruna miru fesa ngapa tusinjuru namati sinagar sisana jedama kankana ragan si yali nuburanti argadan yali hin takamne kanuma pokotan nuburaga ide tole memang ni ala kesan kuni majera mani ala kuni dami hospital Paulo City abit hospital balata sa irobani balata sa umulatan kacala sa city akaya mani fiada me dami Paulo Serra kutami abit hospital ano Yohanesi mana sagada terus Yohanesi itu bahasa kan ya kan Paulo Serra yo la asiti kani asiti bifayali bawal disuti kambana tole me mana ya la sana kesa tiro joju kun ufani fidan kun shani kamu shani gutun gubatara wani zani enyuma sani adda ba su ko argacu inda ne gutun mu mangu itu gubato da sani gar yana me akagoto figoti la sani tri sakatu fi yale nami yali sani bole sinjuru kubanna ra kana fe marasa saru tamu ma wala kasi jira churanda laman dubbi se sinjuru ne sanu re masana ma ijane la gitini wanna masu tintolle wani la lo fisna wat tintolle wante lo sani sana turu simbarban tole amma refi kun kutare fa kesa jira nande kumsa goda ma fitira kumsi goda muga sila kana madu efi ma stale kesa jira kumsa goda muga kumsa ma dawat goda muga jiro nammi acci fundiru nammi se minjuru bi jara mora se ni garu jara sana ga bachun awamata okay namuni ojjeta dan alatti namni mora sana sene dimma kanafi ojjeta numtiyu akuma kana durati bifa staff mo yote oti kesa hala bilisale sochono wan ulfata hari shankadi ba fidi unti hoji ojjeta gisanjuro wan wa yena matin tolle wante bi kana jerani suusi nama fingal tole ami demi lamman sani yo amma ku yar atti mal fakka sana cika amani ta ne mal sinati fakkata akka display sura kenyati namni amala bi feo rate gafati kan za to umur kali tare ka kenni yo kan ga darbe to tore mo
bulchiisa magaalaa wajjin wal taanee diiganii akka reessisuun keessumsiifamuu godhamu. Kuni garuu achi isaan fidee abbummaa isaaniitii manneetii adabaa federaalaa waan ta'eef akka isaan dhufan yoo gaafatan malee waan biraa irratti bifa biraatiinis geggeessuudhaaf mirga isaan qabu. Hanfide isaanii isaan dhufanii fudhachuu turre jira. Reeffa seeraan eegamu jechuudha kun. Kanaafi dhimma bulchiisa magaalaa wajjin walii galaniis fala barbaaduu fi waan rakkisaadha. Tolame amma akka seera mana yaalaa keessanitti namni gaafa du'e maatiinsa yoo maatiin dhibame immoo akka bulchiinsi magaalaa fuudhee sirna awwaalchaa adeemsifamutu godhama. Amma isa kana manni adabaa sun fidee dhufee achi kaa'ee maal jedhee ataa'u jedhee deemuu dhufanii fudhachuu bakka gatanii deemuudha moo maal isinitti fakkaata kun? Bifa yaalii akka argatan fakkeessameeti kan dhufee wanni balaa tasaa tokko yeroo dhufu maaliif fiddee isaa fiddee hundee lubbuu oolchuu fi kan irraa fuudhamu gaafa jarri fidaniitii galchanii deemuun isaa fiddee maal maalirree kana jara gaafachuun balaan quunname balaa tumuutee balaa dugdaa turee waan jedhamu oduuma dhageenya warra fide sana kaasee malee walii galtee nuufa turuu sana taa'uun walii galtee akkasiis gochuus hin danda'u gochuus hin qabu manni yaalaa tokko nuti yaalamuuf sagalee immoo hundumaa namni dhukkubate ifa balaa tasaa dhukkuba kamiin yoo ta'u namni yaalamuuf hundumtuu yaala argachuuf mirga waan qabuuf hin simanna. Fuudhaaf haa jennee immoo dirqisiisuuf aangoo isaa qabnu. Seerri isaa sun iyyuu. Tole erga fuudhaa ba'aa jala argatanii dubbisuu hin dandeenyeeti jarri fidanii achitti gatanii erga deemaniiti isin immoo akka seera mana keessaniitti bulchiinsa magaalaa fa'aati wajjin dubbattanii waan du'aanis reeffisi mirga mataa isaatii qaba akka seera biyya keenyaa irratti jechuudha. Du'ee guyyaa hanga kana sanuu ibiddaan gubatee dararamee du'ee erga lubbuun isaa baate immoo foonni isaa asitti dhamaati amma kana dabarsuun waan irraan eegamne sababii ta'eef isinni manni yaalaa keessan sochii qaba sirna awwaalchaa isaanii adeemsisuudhaaf. Kun egaa dhimma bulchitoota hospitaalichaa ilaallataa gabaa kootii nama kanatti adeemsa isaan deemanii maalessi quban qabu. Hojiin kun garuu hojii gahee bulchiisa mana yaalaa keenyaati kan galanii yoo ta'u nuti ogummaan tajaajiluu qofa. Kanarratti kana jedhee waan si ibsuu danda'uun qabu. Tole galatooma yoo yaada biraa qabaattan itti nu edaa. Yaada biraa ni qabu. Dhalli namaa tokko jiraatti kabajamee of kabachiisee jiraachuu du'aan reefi namaa kabajamaadha akka seera fayyaattis akka seera hawaasummaatti akka seera poolitiikaattis dirree irratti illee nama dirree lolaa irratti du'e hin awwaala kabaja qabaa jechuudha. Garuu taatee nama ani argaa jiru kuni taatee baay'ee fokkisaadha. Garamitti akka biyyi keenya deemaa jirtu namaaf hin galu. Akkan yaadutti kun garii amma olaantummaa isaanii sana abdatee miidhaa gaggeessaa jiru kana diinummaa warra biraa saboota ollaa wajjin jiraatanii hundumaa gidduutti waan uumu natti fakkaata. Kanarraa immoo yeroodhaan of qusatanii gaarii natti fakkaata. Gabaabumatti kana waan jechuu barbaadu kana Ayyee isinis galatooma.
lamiif jettanii waa hedduun hiraarfamtanii jiruu fi bultii koon jennee murannoodhaan mana baatanii biyya koo falmeen jiifadhe saba koos ifaa baafadhe jechuuni qabsaa'uuf yaatanii du'aa kaamalee dootanii jireenyi biyyoormaa hamaa fedha isaan eenyutu eeyyamaa kuufusoo garaas guuttatee miyoom yaadaan jiisee boqotee jireenya sobaan sarbamne jiraachuun wayyuu jettanii deemsan deebine deemtanii yaadaan dhugaa sodee bootanii Sini tamate godaanuni dirqama taate mal maktan me mal balleessa dantatani soraa bineensa isin duutan kaayyoon keessa ninduunee jira galmeensa sabaaf jechas aarsaa taatan yoomunda gatamu nu keessa Akeessanis gaddine waangoonu sidamne of dhiibbisne biyyeen isinii taasalphatu jannata isinii falaatu yoomu hin qabnu boqonnaa hoggayyuu isin yaadanna uuma harka jira martinuu murtii haqa inna kennu Haati keenyas dhiiga boosee yennaa doomtu ilmaan ishee abbaan keenyas hin boqonne dhukkubsatte maada'onne Kaayyoodhaaf yaatanii irbaata bineensa taatanii milkiidhaaf yaaddanii galma keessan hanqaaqtanii wal furee gaadadoon nurra tutture aananii Gubateem kan koo garaani kaayyoodhaaf yaatanii irbaata bineensa taatanii milkiidhaaf yaaddanii galma keessan hanqaaqtanii wal furee gaadadoon nurra tutture aananii gubateem kan koo garaani. Egaan kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya qophiilee keenya guyyaa har'aaf jenne kanumaan goolamna turtiin waliin gootaniif galanni keessan bilisummaa haa ta'u isiniin jecha sagantaa keenya guyyaa biraan hanga wal agarruutti nagaan nuuf tura injifannoo uummata Oromoof gadaan gadaa bilisummaati.